Iruntun bardumtu Assalamualaikum warahmatullahi hammam wabarakatuh. jiraatus du'arraan Waan isa mudate ooltu. dhageessanii gurbaa tokko waan akkasii rabbiin nam mudinii jee kadhadhu atis obboleessa kiyya obboleettii tiyya. Bahara gubbaa taa'eeti akkanatti halkan keessa bargaalaal bahara akkana taphatu kana bahara ka qilleensi kana godhu kana daawwata jechuudha. Bahara gaa ifaan moggaa tanaa fi moggaa tanaa akkana wullig jaamiti bishaan baharaarra gaa nama dhaqee daawwatee beeka halkan kana lubbuun irraachi deemin jettu. Suni keesha tokko dhagaa keesha tokko guutuu harkatee isa bira taa'a waa nyaachaati. Yeroo baharri gattaa'e dhagaa kana fuudhee akkasitti itti darba boo bahara kanatti. Dubbuluk yeroo dhanni jeemmaas ni laala waa xiqqoo yeroo baharri silaa bishaan gattaan dhagaa kana fuudhee ammas ittuma darba bahara kana keessatti. Otoonuma darbuuti halkan kana gaa itti darbaa bishaanit darbaa bulee boodarra kaa ganama aduun yeroo ol baatu dhagaa darbu jiru san keesha keessan laale ellaa faaya darbuudha jira dhagaa dahabaa darbuudha jira ellaa achi mataa qabatee rifatee meeqamta dhagaa namni hare baharatti harame ellaa dhagaa kaanii min dhagaan inni haruudha jiru dahaba haruudha jira maaltu isa mudate rabbi akkas na mudin hin jettu eenyonni beeyta anaafisii bar kabiraatee miti hin kutin akkamitti haayannu dhagaan akkasit darbaa jirtu san maali umrii teeti dahabni akkasit darbaa jirtu san bishaan ati keessatti darbuudha jirtu maali ka akkasin laaltee ittiin qananitu san ni'imaa addunyaadhaa qananii addunyaadhaa sani jechaadha umrii tantee baasaa jirta hayyee tukkantee halkanii tan dahaba tahuu arkuu si dhorkite san maali dagamiinsa nuti arra keessa jirru kana fajiriin ganama aduun ganama ol baatee sababa saniin dahaba tahuu beete hoo maali haqiiqaa yeroo dhaka sitti as dhiyaatte kan rabbi irjicuun yaa rabbii kiyya takkana deebisi jettu sani odoo aduun nutti ol hin baane oduma amma jirru umriin teenya ta harkaa qabnu tun dahabaa beeyne ijji teenya tun dahaba sanii beeyne arrabni kun dahaba sanii beeyne zikriidhaan haa goonu ija teenya waan gaariidhaan haa laallu gurra keenya waan gaariidhaan haa dhaggeeffannu arra osoo neefi jirru akkasi fuunee dahaba jennee bakka nun fayyannetti umrii teenya achi darbuurra bakka nu fayyaddu akka kaayyannu jechuudhaan barbaade. Assalaamu alaikum warahmatullah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arras sananin maali beektu namtichaatiitu waan sadii xabi'aa sadii badduu waan amala hamaa jedhanirra xabi'aa sadii waliin qaba. Golola qabaata akka ji laaceelloo jabeeysaa laabanuma ji laal golola qaba laaceelloo jabeeysaa bakiila akkasii wajjiniin ammoo hijibaadha jechuudha. Haalli hamaan kun yeroo tokko qabatte kaan kaayyaama. Akkuma haalli gaariin wal yaamutti. Isa kanaatiitu gaa magani saahiba isaa ziyaaruudhaa keerra. Ziyaaraa sanuu gaa akkanumatti ziyaaruudhaan deemu odoon eegee karaa deemu jiru aduun itti kennaan irraa ziyaaraa warraa eenyutiin bula ji'ee nama saahiba isaa tokko laallatee bira gore qabu. Illa yeroo as deemu karaa akkuma gattaa'etti gaaddisa tokko akkuma gubatetti
callee dahabaa soddom keeshaan callee dahabaa soddom qabu bachiise achi irraan badee biraa dhufe. Yaa wayizumaa mana dhufee jirtaa'ee halkan keessa yaada deema. Meeshaa garagara meeshaatti qabu keeshaa sadeessa jireshee meeshaa garagara maal taate jedhini ni fiige ni dhaqee wayin bachiise uma ja'a. Woomata naa ofitti nama bar maaliif daaba kana qabaa kan namni san beekne fadhaamine bakiilaa meesan gubbaadhaatti tabiraa hidhaachuu barbaada malee sila nama gadi jira bara waan qabu dho'ifatee tuma kun woomatti as fuudhuu malee waan qabu san kan namni irratti arguun barbaadne jiraame ganama gaa meeqa wayii barbaannaa jeete abbaa manaa kanas hojii fuudhee abbaa manaa kunis wajjin deemee maal jennaan bardaaba tokko kalee kanamaati sunuu jechaa himaa beekigaa akkanatti kunoo wanni soddom callee soddom keeshaa isaa keessaa qabu achi dhiise sanii fi fakkaanaatti saniin irraan fadhee bachiisennaan ayimee ati nagiyaan galii yoonii fi rabbiin nama kheyriin rafide nama nagiyaan irra yoonii fi fide ni lallaayii jiren jechuudha. Haaya. Ilmaanuu gaaba intalumaa abbaa mana inni bulee tanaatu argeetu dubbii hidheenuu argeeffadha. Diyyoon kaa hin himne ganama abbaadhaatti himtee abbaan yaa antalati yabar keessummaan nu bira bulee san edawaa rafeen qabu ganama kanaas barbaadee akka ta'uu dhabee jeen. Akkasitti irraa hojii isaa dhiisee yaa boo isuma sun hin gammachiisa jedhee fuudhee gahee kutaa. Allah yaa boo yeroo dhaqee yaa boo isaa dhufte yaa boo walla kheyriidhaan dhufte jeen eber kheyriin hin dhufe rintalatiyyaa arkee jeen jechuudha. Mee garuu gaa inni callee 40 barjii ammumatti mala baase. Callee 40 jiru. Akkam lakkaawwan 30. Aboo maatiis duraanis 30 jenne lakkeen firmaan jee malee 40 eegasiin hubadde. Achii gaamba mee bitiyyoo la gaafanna jenii ka'ee wajjiniin ganda dhagee intala isaa gaafatan amma ta'ee agarte san an 30 osoliin harkee abbaa tokko keessaan fuunennaan an 40 wanna kiyya jeen jechuudha. Achii ka'ee kisiin deeynere ganda dhagee man kasasin. Hai hawaa tanaan as deebite tiyyoo yaaman yeroo dhayaamanii mitiyyoon himimmaan akkana hau gooti. Kanti ajaa'ibanii warri inni keessummaa fuudhee saboo galanni keenya kanatti jedhan. Yeroo kana abbaan mana murtee bar namni kun nama haqaa kana akkana millatanii turuu beekan. Maal jeen? Emboorii yaa mitiyyoo jeen intalaa garteen. Soddomni kagartee kasaatii miti kana fudhadhuu jeen amma abbaan dhufu. Ati immoo 40 kan kee amma abbaan dhufu akka dhonnaan lakkeetiyyaa jeemma. Hai tulammaa ka jirti qaba. Jettee isisanii amma walii gaa qoratanii wallahi dhugaa himuu jettee. Laffaatiin anis deemee dhufe sanii fi laffaatiin mitiyyoo tiyyaa kan naan jaadhaafin akka sonnamuu danda'een kijibee malee wanni biyya soddomumaa jette. Nama edaas jiraata fillaa kanatti kannee bulchee deebii keessummummaa isaa akka gaariitti gaggeessee waan inni bachiisellee isaa fide bakka silaa galata galchu bakka silaa galatoomi jedhee biyyi sanillee yoo dandeetu akka rabarraa kannee fi bu'aayii godhee fi obbolummaan isaanis bakka silaa jabaatu waa hoomaa nagaa fataniif irraa hambisuudhaaf biyya kana lafe. Bergaa hamullateen jirtu haimamee fi hanimamin jirtu zaman ammaa maaltu jira beektaa yeroo hedduu nama waa gooteef sanumaatiitu sitti as deebi'a. Harkuma sirraa nyaateeti harkasa wajjin nyaata boroo harkuma na nyaachisaan beeka. Galata galchuu hin beeku. Mallam yashkurin naasan laa yashkurin maa namni namaa galata hin galchine rabbiif galata galcha. Sanii babbareessu. Waan xiqqoo na gaafatan jettee guddoo namarra bituuf irraa dhiisi. Ammas arraa wanni takka dabarteef boruus ta'a akkanaatii as deemaa beeki. Saniif jecha namni xabi'aa hamtuu qabu waa borola bakiilummaa takkaahuu gartee waa qorqoda waan akkanaa kana qabu hedduudhaa jira. Keessatti iflaala harkaa isin nyaachise hin nyaatinaa afaan isin dhungate
afaan saniin ciniinina kanaan isinin jechuu barbaade. Salaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatu.